amma sagantaa barreeffama afaan Oromiffaatiin ganna tolee gadaa nuuf geessiti asuma waltajjii kanarraa hordofnu haamileedhaan. Obsaan na dhaggeeffachuu dandeessu? Dandeessu hundi keessan? Baay'ee galatooma. Uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaan dura erga waanjoo gabrummaa jalatti kufee kaasee qabsoo baroota dheeraa bifa adda addaatiin geggeessaa tureera. Waggoota muraasa as qabsoo hadhooftuu uummanni keenya taasiseen lubbuu hedduun wareegamee lukaa luqqeettuun uummata keenyaa cabee maatiin diigamee qeerroof qarreen keenya jaarsaaf jaartiin kumaatamaan itti hidhamanii mootummaa abbaa irree ofirraa kaasuun keenya ni beekama. Jijjiiramni gatii qaaliin itti kafalame kun gaafa dhufu uummanni keenya hunduu gammadee gara bilisummaatti siqne jedhee jaruma kaleessa uummata keenya ajjeesaa fi ajjeesisaa ture dhiifama godhee jala hiriiree harka dhawee fi isaan deeggareera. Haa ta'u malee jijjiiramni uummanni keenya abdii guddaa irra kaawwatee oolee osoo hin bulin sirnoota durii waliin mallattoolee wal fakkaatan mul'isuu eegale. Mootummaan ijoollee Oromootiin gaggeeffamti jedhee uummanni keenya amanee irratti of gate garagalee uummata keenya ganee salphinaaf gidiraa mootummaa darban dachaa meeqan kan caalu hammeenya guddaadhaan aartistii keenya beekamaaf jaalatamaa qabsaa'aa sabaa kan ta'e isa kan Oromoon yeroo gaddaa itti obsu yeroo gammachuu ittiin booharu isa yeroo abdii muratu jajjabina ittiin horatu Haacaaluu Hundeessaa galaafate. Hoggantoota keenya hidhaatti naqe ummata keenya ajjeesee lagatti gate ilmaan Oromoo bineensa nyaachise daa'imman facaase mana qotee gubee itti sirbe dubartoota keenya gudeede. Uummanni keenya rakkoof gidiraa mootummaan nafxanyaa leellisu kun irraan gahe akkuma jalqaba deeggaree har'as tokkummaadhaan rakkoo irra gahaa jiru biyya keessa fi biyya alatti balaaleffataa jira. Akkuma mootummaa wayyaanee ofirraa kuffise ammallee tooftaa qabsoo barbaachisuun fayyadamuudhaan ilmaan Oromoo sirna nafxanyaa leellisanii uummata keenya gidiraa irraan gahaa jiran kanaan kokkee wal qabaa jiran. Ilmaan Oromoo kan biyya keessa fi biyya alaatti argamtan warreen gocha suukanneessaa mootummaan biltsiginnaa saba keenya raawwatu deeggartan kan waliin ta'uudhaan saba keessan irratti miidhaa fi ajjeechaa geessisaa jirtanii fi warreen miidhaa saba keessan irratti raawwatamu ilaalaa callistan yeroon Oromoon itti bilisoomu fagoo seetanii of hin gowwoomsinaa. Warreen aangoo qabattanii mootummaa biltsiginnaa wajjin ummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii gochaa jirtan Oromoon akka kaleessaa dhiifamanuuf godha jettanii akka hin eegne adabbiin yakka isin raawwattaniif madaalu jiraachuu baatullee adabbii sadhuma adabamuuf teessu. Seenaan keessan xuriin ilmaan keessanuu seenaan dabra. Bara baraan gantummaan seenaa keessan hin dagatu. Goota kalee maqaa isinitti horee akka uummanni Oromoo isin amanu taasisee mirga isaatiif falmee eerroof qarree falmisiisee barcumaa jaalattanitti ol isin deebise. Garaa jaalattanitti isin guute Jawaar Mohaammed hiitanii qeerroo dhabamsiisan jettanii yaaliin isin gootan isin jalaa fashalaa'uu isaa isinuu argitan. Oromoon kaayyoo qaba. Hamma kaayyoo isaa galmaan gahutti meeqayyuu ajjeestan meeqayyuu hiitan kaayyoon isaa yoomuu ni jiraata. Waaqayyoon heddummeessee nu uume haa galatu. TPLF harka keessaniin uummata keessan isin ficcisiisee harka keessan dhiigaan xuraa'e waliin isin dhiisee deeme. Uummanni Oromoo yeroo isin afaan obbo Lammaatitti damma dibdanii dhuftan harka dhawee isin simate dhiifama isiniif godhe. Nukistu jedhee isin eegaa jiru irratti lammata ergamtaniitti deebitan. TPLF saba ofiitiif qabsaa'e. Gaafa aangorraa ka'u saba ofiitti baqate. Sabni isaatis
sabni isaatis irra marsee ilma isaa kan kaleessa qabsaa'ee isa bilisoomse tikfata. Bilisummaadhaan akka ofii isaaf tolutti of bulchaa jira. Isin yeroo gabaabaa booda boolla lixan hin qabdanu. Ummanni Oromoo aantummaa saba keessan irraa malee dhiiga keessan irraa dhimma hin qabu. Warreen immoo mallaqaan bitamtanii ummata keessan basaastan hedduun keessan ni beekamtu. Osoo yeroon isinitti hin dabrin saba keessan dhiifama gaafadhaatii deebi'a. Isin basaastanis basaasuu baattanis Oromoon qabsoo isaa yeroo dhiyootti galmaan ni gaha. Gaafsan itti gaafatamummaa jalaa hin miliqu. Gaafsan isin itti gaafatamummaa jalaa hin miliqxanu waan ta'eef osoo lafti isinitti hin dhiin qabsoo itti dabalamuudhaan akka ummata keessan kiistan isin gaafanna. Warreen ilaalcha dogongoraa qabdan Abiy Oromoodha nun miidhu keessan of dalagaa jiranii fi kan kana fakkaatan yaaddan mootummaan Abiy gabrummaa waggaa 100 duratti nu deebisuuf akka ta'e hubadha. Oromoon keessattuu dhaloonni qubee deebi'ee gabroomurra du'a isaa filatee isa akka filatee dhiigni isaa akka bishaanii dhangala'u mootummaa biltsiginnaatiin malee diina alaa dhufeeni miti. Manni barumsaa Oromiyaa keessatti guutumatti mana hidhaa ta'ee qeerroof qarreen keessatti dararamaa jirus mootummaa kanaani. Oromoon saba ofirratti duguuggaa sanyii raawwatu Minilik irraa adda baasee hin ilaalu. Kanaafuu yeroodhaan saba keessan akka Oromoon saba ofirratti duguuggaa sanyii raawwatu Minilik irraa adda baasee hin ilaalu. Kanaafuu yeroodhaan saba keessan wajjin akka qabsootti dabalamtan waamicha isiniif goona. Warreen kaleessa biyya alaa turtan har'ammoo mootummaa biltsiginnaatiin haalli isiniif mijaa'ee biyya keessatti argamtan diyaaspooraadhaaf. Gochi keessan kaleessaa qabsoo uummata Oromoo bira dhaabbachuu ture. Hiriyaa keessan Jawaar Mohaammed wajjin ta'uudhaanis qabsoo Oromoo hoogganaa turtan. Biyyoottan alaa kanneen isin kaleessa keessa turtan keessatti lubbuun nama tokkoo hangam bu'aa qabduu fi sababa baduu lubbuun nama tokkootiin akkamitti akka biyyiti guutuun hirriba dhabdu osoo beektanu dhumaatiin ilmaan Oromoo homaa isinitti fakkaachuu baachuun isaa gantummaa fi gara jabeenya keessan dachaadhaan baay'isa. Oromoon silaa isin qofa qabaatee qaata salphate garuu Waaqa faa galatuuti. Hayyuu fi gootota garaaf hin bitamne miliyoonan qaba. Obbo Baqqalee Garbaa fi gootonni biroos kanneen kaleessa dantaa uummata keenyaa dabarsinee hin kenninu jechuudhaan mana hidhaa wayyaanee turan har'a saaluma wal fakkaatuun mana hidhaatti argamu. Jijjiiramni yeroo ammaa kan namoota bebbeekamoo mallaqaan bitanii uummata irratti bobbaasan malee akka isaan jedhan kan misooma fi badhaadhinaa akka hin ta'in ifa. Haalli isiniif mijaawee diina waliin dhaabbattanis hiriyaa keessan Jawaar Mohammediif uummata Oromoo gantanii galaana dhiiga ilmaan Oromootiin guutame. Daakuu filattanis yeroon galaanni gogee qullaan itti hafamu fagoo miti. Kanaafuu uummanni Oromootii fi qeerroof qarreen isaa daftanii gara isaa gortanii har'as akka kaleessaa qabsoo keessaniin uummata bira akka dhaabbattan isin gaafata. Injifannoon kan uummata Oromooti. Hamileen hin jiru, hamileen hin xiqqaatu. Ergaa baay'ee jabaa, ergaa waan hunda waan qabsoo of keessaa qabudha. Baay'ee hamilee guddaa barbaachisaanii galatoolee gadaa hedduu galatoomii jennaan. Ammoo walalootu isiniif dhiyaataa faaffii teenyan. Galatooma yaa Oromiyaa bal'oo jiituu magariituu haadha gootoowwanii uumamaan badhaatu si jijjiiruuf jecha olii gadi kaatu. Si jijjiiruuf jecha olii gadi kaatu. Maqaasiif moggaasaa seenaa kee balleessaa gootoowwan ati qabdu hunda Oromiyaa keessaa kaan ajjeefamanii kaan mana hidhaa keessa
kaan ajjeefamanii kaan mana hidhaa keessa. Yaa Oromiyaa bal'oo kananii dhageessa sirratti deebisuuf sirna gita kaleessa du'aa qabrii kaasee duuba nu deebisa. Kanaan boodan taatu abadan hin gabroomnu aarsaattiin as geenye sanan irraanfannu aarsaattiin as geenye sanan irraanfannu. Wareegama baay'ee sirratti kaffallee qeerroof qarree manguddoota ijoollee qacalee bilisa si baafnee carraa guddaa arganne aangoo keenya fuunee Oromoodha jennee naman taaneef laanne aangoo keenya fuunee Oromoodha jennee naman taaneef laanne. Afaan dammeeffatee kaayyoo qajeelfatee sirna darbe filatee waadaa keenya nyaate ammas ni qabsoofna nuti yoom garteenya aarsaa malee hin dhuftu keenya bilisummaan aarsaa malee hin dhuftu keenya bilisummaan. Kaleessa wayyaaneef ba'aa baataa turte qeerroof qarreen ka'uun ba'aa sirraa buufte aangoo si qabsiifnaan barcuma ol baate bakka feete geessee jijjiirama jette. Dhugaa jijjiirama. Dhugaa jijjiirama kun mootummaa qofa nuti kan agarree jijjiiramuu kee qofa jijjiiraman jennu nama tokko qofaan jijjiiraman jennu nama tokko qofaan. Dhugaa jijjiirama nu boollaa si baafnee carraa ofii arganne fuunee siif kennine Oromiyaa ijaarta jennee si abdanne akka diiguuf kutatte nuti yoom si beekne akka diiguuf kutatte nuti yoom si beekne. Deeguggaa sanyiidhaan nurratti deemsisaa saba guddaa kana addaan faffacaasaa nafxanyoota biteettiin nu arrabsiisaa nafxanyoota biteettiin nu arrabsiisaa. ይድረስ ለአዲስ አበባው ከርታታ ትላንታቢ ወደ ስልጣን ሲመጣ በአያቴ ኦሮሞ በቅድመ አያቴ ኦሮሞ ብለህ ስታምታታ ምነው ታዲያ ዛሬ አያት ብሔሩን ቀይሮ መጣ? ኦሮሞ ከአዲስ አበባ ይውጣልን ብለህ የምትንጣጣ ኧረ ጉድ ፍንፍኔ ምን የሚሉት ትእዛዝ መጣ? ወዲህ ነው ጉዳዩ። በርጩመ ከበጃ አባቱፍ ዱራ ፉዳ ጀዴ ኦሮሞኒ ዮኒ ኦፊን ከበጂን ጀሪ ማልጎደኒ ዮኒ ኦፊን ከበጂን ጀሪ ማልጎደኒ። እምዬ ትላለከየየ መች ገባክውን ኧረ አንተ ሰውዬ የህዝብ በሽታ ነው መታከም አለበት ወይንስ ድግምት ነው የሰው እጅ አለበት? ውሰዱት ወደ ጸበል መታጠብ አለበት። ያለበለዚያማ መወገድ አለበት። ንጉሱ ልበለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያኔ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሊመሩ በኔ የስልጣን ዘመን ማንም አሳዳጅ ማንም ተሰዳጅ አይሆንም። አጣርተን እናስራለን እንጂ አስረን አናጣራ። ህዝብ ካልተረዳኝ ስልጣን ላይ የመቆየት ፍላጎት የለኝም ብሎ የተናገሩት ተረት ሁሉ ሆነብን እንደ ህልም ወንቲዛ ነገሩ ሆነብን እንደ ህልም ወንቲዛ ነገሩ። የተገላብጦሽ ሆነና ነገሩ ሰውን ገድሎ እየደበቁ ቀጠሉበት ማሰሩ። የ27 ዓመት ሙሉ ተላላኪ የምኒልክን ራዕይ ሰባኪ የኦሮሞን ታሪክ ቀባሪ የአዳውያን ታሪክ ዘማሪ የበላህበትን ወዚት ሰባሪ አንተ አትሆንም ለኢትዮጵያ መሪ አንተ አትሆንም ለኢትዮጵያ መሪ። ሂዳፊ አጀቻ ኑራ ሀዳበቱ ምርጊሰ በኬኛ ካንን ወላ ቂጣቱ ስርነ ደርቤን ብሉን ኑፍ ሂንታቱ ቀምነ ስርነ ገዳ ኦሮሞፍ ከንታቱ ኑቲ ከንፌኑ ቢሊሱማ ሂንበርባኑ ገብሩማ hinqabnu fedhii aangoof mootummaa feetu bulchi waggaa kuma galatoomaa. ammoo Fatiyaan Muhammad Hasan ufgooti yookiin immoo barreeffama afaan Amaaraatiin barraa'ee nuuf dubbisti jechuudha. Fatiyaa gara waltajjii galatoomaa. sablamootaa fi ergaa afaan Amaaraatiin qabna. Dagahama ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞን ሕዝብ ትግል ለምትደግፉም ለምትቃወሙም የኦሮሞ ሕዝብ የሚታገለው ለዜጎች እኩልነት፣ ለተረጋገጠ ሰላምና ለአንድነት እንደሆነ ማሳወቅ ይፈልጋል።
አሁን ለውጥ ከተባለውም በፊት ማስተር ፕላን ወይንም አዲስ አበባን እናስፋ በሚል ኦሮሞ ከገዛ መሬቱ ላይ ሲፈናቀል ለምን ብሎ የጠየቀና እምቢ ያለው ደግሞ ለእስርና ለሞት ብሎም ለስደት እየተጋለጠ ለዚህ ደርሷል። የቄሮ አልበገር ባይነትና ቁርጠኛ ሰላማዊ ትግል ተስፋ ያስቆረጠው የያኔው የህወሓት አሽከር ኦፒዲዮ የኦቦ ለማን አፍ በማር ቀብቶ ብቅ ሲልና ጌታችን ህዝብ ነው ሲለው ኦሮማራ ብሎ ሰላምና አንድነትን ሲዘምር ሰላም ወዳዱ ቄሮ በይቅርታና በክብር እጁን ዘርግቶ ተቀብሎታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስንገድል ስናስር ስናኮላሽ እና ወዘተ የነበርነው እኛ ነን ብለው በፓርቲያቸው ስም በአገሪቷ ባልተለመደ መልኩ ይቅርታ ሲጠይቁ የኦሮሞ ህዝብ በደስታ ተቀብሏቸዋል። የኦሮሞ ህዝብ የታገለው ራሱን ከፍ አድርጎ ሌሎችን ዝቅ ሊያደርግ አይደለም፣ ሆኖም አያውቅም። በገዳ ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ያደገው ስልጡኑ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ጋር ተዋዶና ተደጋግፎ ተከባብሮ በመኖር ያምናል። ቋንቋውን፣ ባህሉንና ማንነቱን ጠንቅቆ ያውቃል፣ የሌሎችንም ያከብራል። የኦሮሞ ህዝብ በተለያዩ ስርዓቶች ሲጨቆን የኖረ ቢሆንም ከስርዓቱ እንጂ ከዜጎች ጋር ጸብ ኖሮት አያውቅም። እንደዛ ቢሆን በፊትም በሰላም አይኖርም ነበር። የኦሮሞ ህዝብ ዛሬም የሚታገለው የትናንትናን ስርዓት አንግቦ ከመጣ ኋላ ቀሩ ቡድን ጋር እንጂ ከየትኛውም ብሔርና ሃይማኖት ጋር ጸብ እንደሌለው ማሳወቅ ይፈልጋል። ቄሮ ፍጹም ሰላማዊ የዴሞክራሲና የእኩልነት ታጋይ ነው። ቄሮ ዛሬም እንደ ትናንትናው ለመብቱ እየሞተ እንጂ እየገደለ አይደለም። የአብይ መንግስት ራሱ በየቦታው ባደራጃቸው ኃይሎች በኦሮሚያና በአማራ ክልል በቤተ ክርስቲያንና በመስጊዶች እንዲሁም በንብረቶች ላይ ውድመትንና የዜጎችን ውድ ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል። የአብይ መንግስት ወንበሩ ላይ ለመቆየት ብቻ ሲል ለሚፈጥረው እልቂትና ውድመት ምንም አይነት ድራማ ቢሰራ ከተጠያቂነት አያመልጥም። ቄሮ ላይ የሚደረገው የስም ማጥፋት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የለውም። ቄሮ ትላንትም ለሰላም ታግሎ አሽቀንጥሮ የጣለው ኃይል ሕያው ምስክር ነው። የትላንቱ ቄሮ ዛሬም አለ፣ ለወደፊቱም ይኖራል። አንዳንዶች እንደሚሉት የቄሮ ትግል በደመ ነፍስና በጥላቻ የተነሳሳ ሳይሆን ዓላማውን አንግቦ ለዜጎች እኩልነት በፍጹም ሰላማዊ የሆኑ የተለያዩ የትግል ስልቶችን በመጠቀም ዛሬም እንደ ትናንቱ ድሉን ይጎናጸፋል። ጀግኖች መሪዎቹንና የትግል አጋሮቹን ብሔርና ዓላማን ሳይለይ ዛሬም እንደ ትናንቱ ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ነፃ የሚወጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ስለዚህም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከእናንተ የምንፈልገው ከተቻለ ትግሉን እንድትቀላቀሉ፣ ካልሆነ ደግሞ በሀገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች መንግስት የሚያሴራውን ደባ ባለመሳተፍ የእነሱን የእርስ በርስ ግጭት ህልም በማክሸፍ ሰላማዊውን ቄሮ እንዲተባበሩት እንጠይቃለን። ድል ለጀግናውና ለሰላም ወዳዱ የኦሮሞ ህዝብ። እናመሰግናለን። ባዬ ገለቶሚ ኦፖለቲከኛ ፋሚሌ ጉዳ የሮ ደርቤ ወንተ ጭማ ሆጀቴ ድርቲ አመስ ገበለካኒ አፋን አማራቲን ጀቹዳ ሚዲያን ጀራ በከ ባዬቲ ከፈታሰኒ ለገስሳ ቱረኒ አመሌ ባዬ ገለቶሚና ሀሚሌ ልትቃታ kanatti aansuudhaan obboleettii keenya hikmaa kara waltajjiitti walaloo afaan oromoo qabdi hamileen mubsimadha. maqaan kiyya hikmaa barattuu hikmaa abdii wakiil irraa dhufe oromiyaa harargee bahaa mata duree walaloo kiyya qabsoo walaloo walaleessa gurranaaf liqeessa quuqamtoonni sabaa kana laafii keessa ergaatoo gabaabduu qalbitti naaf geessa garii wareegamee garii ukkaanfame warri irraa hafe bakki jirru eessa warri irraa hafne bakki jirru eessa yaa oromoo dhagahii duriis qabne eela diinni nuuf kutatee nu buusee jira eela dur nu nyaachuu ture nurraa hin baane beela amande ganamne abdanne katamne deeggarre stufamne kaayyoon teenya meella deeggarre stufamne kaayyoon teenya meella garaa
finni kunne tuun miidheera carraa finne jarjaraan laanneerra cinta baay'annee maaf lakkifna dheera yoo duuniyaa caalu hidhamnu jawaari shaaramnu lammaadha qabsoon dirreef qeeyra shaaramnu lammaadha qabsoon dirreef qeeyra jaalalaan nu sobee jibba nuuf dhokeesse dhiifamaan nu elmee gurruu teenya guuse tokkummaan nu hidhee gadi nu jabeesse jaalalaas dhiifamaas tokkummaas lafee teenyaan fideetii nafxeenyaadhaan kiise jaalalaas dhiifamaas tokkummaas lafee teenyaan fideetii nafxeenyaadhaan kiise Oromoo warraaqii alaaf keessaa dhoohii qabsoo yaadaan dursii gamtaadhaan sossoohii laaddaan kaayyoof diinaa bakka takkaa goohii qalamaan taraarii miidiyaa weerarii hidhannaas jabeessii diina tooftaan mooyii hidhannaas jabeessii diina tooftaan mooyii hidhataa qabsaa'ii kabajni cabeera hojjetaa qabsaa'ii jiruun ulfaateera barataa qabsaa'ii abdiin dukkanaa'eera hogganaa dammaqii boolli qotomeera siyeessii bariin dhiyaateera siyeessii bariin dhiyaateera qeerroof qarreen teenyaa warri biyya jirtan daba mormitanii haga duuka gortan sabaaf irkoo tahaa bakka garaa hirtan wareeggamtan jannat miidhamtan aafiya rabbii abbaa haqaa biraanii harkatta rabbii abbaa haqaa biraanii harkatta hojjetaaf baqataan biyyaan baa jiru sahaala nafxeenyaa tumsinee haa hurru lammiilee miidhaman waliin haa gargaarru miidiyaa sagalee maallaqas daballee qabsoof yoo tumsine boruu as hin jiru qabsoof yoo tumsine boruu as hin jiru galatoomii obboleettii keenyaa walaloo baay'ee bareedaa ture ergaa guddaa qaba akkuma isin jette qeerroof qarree biyya keessatti dhumaa jiran warreen keessattuu yeroo amma naannoo Harargeetti dubartii manatti hafaan jirtu falmachaa jirti fuudhamtee hidhamaa jirti kanaafuu haala itti isaan gargaarullee mijeessutu nurra jira yeroo hundaa qabsoo isaanii bira dhaabbachuutu nurra jira ergaa walaloo isiin ture baay'ee galatoomfannaan haamilee kennaafi. Jirtu amaleen qabdanu daddabdaniitu sirba tokkotu sagaleedhaan namni sirbuu dandeessani gotta Sagantaan jira sana cufu. Ate Aster, kota. Amma ka programni keenya gara goolabamu jira. Programni yaadame asitti buluufi nuti shamarran maaliif achitti bakkeen baasii dhiiraa hedduutti jira. Ganama subii kaanee itti deemna osoo namutti dhimin akkasumaan callisneetumaan hin baasii deemna subii jechuudha. Amma manni bakki ta'e guutuudhaa bakki ta'e xiqqaadhaa dhiira.